Alkani guyasi kara jaride medemunu lafese lafano jabese dawa flusesi makama ke kari sanatolo basi akenu dal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أولا أحييكم بتحيات أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتها بيجي على رقم دعوة جروب bakka jirtan hundattuu nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Ergaan keenya ergaan islaamummaadha. Qophiin shabaabagaa akkuma takka lama jennee eegalletti isin biraan gaatti jirra. Akka abdiis irraa buufatan abdii gaarii qabna. Nutullee hojii keenya hojii ikhlaasaa isinillee warra dhaggeeffatee irraa fayyadamu rabbii walumaanuu nu haa taasisu jechaadha. Inshallah qophiin irraan tanaa shabaaba lama dhiyaannee jirru. Qophiin teenya muduree irraan tanaa inshallah waa'ee imaanaa taasisna. Duraan dursinee iddoo qophii keenyatti hin seennee dargaggoota kan lamaan kanaa wajjin wal isin barsa. Mee obboleessa keenya Ameerikaa kanarraa eegalla. Obboleessa keenya jalqabatti mee baga nagaan karaa istiidiyoo al arqam dhuftee akkasuma dabrii mee daawwattoota keenyaaf maqaa keetii fi iddoo dhalootaa mee gaggabaabsii nuuf بريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران درسيغا مكان خيا يحيى محمد علي تنجامة إدون دلوت خياتيس غا أوروميا غودينا هرقلتا مقالا بدي ساتي جيتشودا. اوكي مي obboleessa keenya maqaan kee daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf maqaa rabbiitiin guddinni si galatoomfanna. Iddoon dhaloota keetii baddeessaa ta'uu nu ibsitan akkami haalli jireenya keessanii achi guddattanii achi baratammoo akkami waa'ee barumsa keetii? Bareedaadhaan baddeessumattiin guddadhee achumattiin barumsaas hanqa rabbiin barsiisarraa baradhee. Mee atis akkuma beekamu gaa ammaaf biyyan turre mee haalli jireenya keetii barumsaa wajjin qabatee haala godaansaa kanaa wajjin ammaan tanoo asitti maalirra jirtan? Amma biyya Kaayiroo tanatti jechuun biyya Kaayiroo tana egaa eegan biyya baqadhee dhufees wallaahi egaa osoo akkasittis guddiseen ta'een haruma naannoo barumsaa kanan naanna'aa jira. Haalli jireenya biyya kanaatti wajjin waan xiqqoo rakkisaa ta'eef ati eegan biyya tana dhufee markaza tokkoon seene markaza Daarul Fu'aad hajaamu kan Oromoon asitti bante jechuudha. Markaza san seenee markazuma san keessatti bakka barumsa kiyya kanneen duraan karaa dhaabees itti fufaa jira jechuudha. Hedduu bareedaadha. Guddisnee gaasii galatoomfanna. Mee obboleessa keenya karaa bitaa kana cina obboleessa keenya mee maqaa keessanii fi iddoo dhaloota akkasuma haala keessan ka barumsaa mee hawaasa keenyaaf ibsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Mustafaa Umariin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Oromiyaa godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa ta'anillee. Hedduu bareedaadha. Maqaa keessan daawwattoota keenyaaf nu ibsuudhaan maqaa rabbiitiin guddifnee isin galatoomfanna. Akkami haalli barumsa keessanii isin yoo akkuma obboleessa keenya Yahyaa kanatti biyya baratammoo mee ifa as dhufetti seentan? Barumsa biyyattillee baradheetiin ture. Barumsa biyyumattiin baradhee Baddeessumattiin quraanallee achumatti affasee akkas biyya birootillee Halaangee fi Harar dhaqee qareetiin ture. Haalli barumsa kiyyaa kana fakkaata. Bareeda. Sheekon irratti barattan yoo maqaa isaanii ammaan tana yaaduu dandeessanii eenyu faadha? Ni danda'a. Aliifa namni irratti qaree Sheek Jindoo jedhama. Ergasii namni quraana naan deemee naan qaraayise Sheek Xayyiib jedhaniini warra Jimmaati. Ergasii namni hifzii irratti eegale immoo Sheek Abdallaa Jamaal jedhaniini. Irratti eegalee osoo inni qaraayisu Sheek Mu'aaz Tamaamii fi ergasiis Sheek Mubaarak ta'uu kanan fixuuf hedduu irra jabeessee irratti hedduu na gargaare. Nasiyaa bakka na arginu na yaade Sheek Mubaarak jedhama. Namni hedduun an hedduu galateeffadhu Sheek Mubaarak fi Sheek Abdallaa illee akkasumas Sheek beekamaa Hararis Sheek Faamii jedhaniini innillee hedduu na gargaare. Muraajaa hedduu na goosee akkasitti bakka isaallee hedduu galateeffadha. Maashaallah hedduu gaariidha. Sheekan bakka jiran hundattuu rabbiin rahmata ajaa'ibaa haa godhuu fi kan amma addunyaa jiran yoo jiraatillee hundi isaaniitu jechuudha. Sheek Faamii ati tokkonas nan beekanillee mee isaanis rabbii taa tolchaa gaa ati amma yeroo isaan quraana kana si qaraasuu keessaniif bakka guddaa qabdaaf yeroo hunda waan hin dagatamne dalaganii jechuudha. Ati ilmi isaan irraa baratan dhaalchisuudhaaf gahee akkam taphachaa jirtan? Akka isaanillee yaadni kiyya waan isaan irraa baradhisan amala gaarii irraa baradhe akhlaaqa isaaniitii fi akka isaanii ilaalanitti anillee fuulduraaf inshallah akka isaanii markaza dhaabee barsiisuudhaaf ilmi rabbi bakka nama baratee barsiisu akka isaanitti sadaqatun jaariyaa zitaati isaaniif illee akka taatu isaan na barsiisuu warra
bakka guddaan biraas ni qabanii rabbi biratti illee hangalata galchuu danda'u rabbi haa galchuu akkas anis inshallah dabarsu. Maashaallah Mustafaa gaa guddisni sagaltoonfannaa mee obboleessa keenya ati Yahyaa akka naannatti facarraa biyyaa ba'uutiin as dhuftan booda markaza Daarul Faat seentaniitii kan barachaa jirtanii jechuudha. Achi keessatti mee ulaagaaleen isin qabdan yookaan gaheen isin achi keessa qabdan barachuu qofa moo haala barsiisuu haala daawaratti yoo hirmaana isin qabdan maal fakkaata? Gaheen guddaan markaza Daarul Faat keessatti qabu baratuudha. Qur'aana hafazuu jechuudha achi keessatti. Qur'aana hafazuu jira amma inshallah achuma keessatti hafazee xumureetiin jira jechuudha. Gaheen biraa inni qabu anis achi keessatti markazuma kana keessatti gareen takka ijaarame. Gruppii Al-Arqam da'waa gruppii tan jaamtuutu isuma ijaare achuma ijaara ijoolluma achi keessaa barattoota achi jiran kanaatutu ifumaaf waliin hirmaatanii akkasitti ijaaran jechuudha. Garee tana keessattis hirmaannaan an qabu qophii takka takka irratti hirmaachuu fakkeenyaaf qophii ogguu akka muhaadaraa nashiidaa qopheessuu fi ijoollee nashiidaa barsiisuu kana irratti fi akkasuma abbaa sagantaa fa'aa ta'uu kana jechuun hirmaannaan garee saniif qabulleen. Maashaallah. Maashaallah gaa hedduudha guddifnee isin galatoofannaa. Mee daawwattoota keenya akkuma beekamu qophiin teenya mata dureen isaa imaana. Odoo hin seenin duratti shabaaba keenya kan asirraa affeeramanii dabarti argaman eefa wal isin barsee booda kara qophii imaanaa seenna. Waa'ee imaanaan kun akkuma beekamu ergama rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maal jaan jaddidu imaanakum biqawli laa ilaaha illallah. Imaana keessan haaromsaa jaan. Arraan tana shabaaba keenya kana wanti isaan gaafannu yookaan ammoo wanni walumaan taanee isin dhaamsa goonu waa'ee imaanaati. Waa'ee imaanaa irratti mee obboleessa keenya Yahyaa. Imaanni kun akkuma beekamu ni du'as ni fayyas akkuma beekamu yeroo qubsata ni da'ifas ni du'as. Imaana kana mee maaltu fa'aa ajjeesa? Maaltu nama duraa dhibamsiisa? Maaltu nama duraa da'ifsa? Maashaallah gaafii bareedaadha. Gaafii kana gabaabinumaan hogguun ibsu. Imaana kana wanni nama duraa ajjeesu akkuma ulamaan ja'an al-imaanu yaziidu bi-xaa'a wa yanqusu bil-macsiyaa ja'an. Imaanni qaalii rabbii godhuudhaan waan rabbiin jee dalagumaan imaanni si dabalamaa immoo imaanni kanama jalaa irratuun kanama jalaa du'uun dilii dalaguun gaafeetina gaafatteef imaanni wanni nama jalaa du'uun dilii baay'isuun waan rabbiin irraa si dhorke muharramaati dalaguudhaan imaanni kan kee bututaa dukkanaawaa deema jechuudha. Dhawaatuma dukkanaa deemuun si qollofamti if duuba deemuun ni jabaatti jechuudha. Yoo rabbiin rahmata godhee gartee duuba si deebisee gara tawbaa si deebisee waan rabbiin jaalatu heddummeeffattee akkasitti imaanni kun si dabalame malee imaanni dilii baay'isuudhaan namarraa du'aa jechuu gaafii keeteef gabaabinni. Hedduu bareeda. Mee obboleessa keenya gaafa kana irratti jechuudha. Saabtoonni gizee saabaan akkana turan gizee haasofne bari isaan saabaadhaa siin jaa namni takka ni jira. Bari isaan saabaadhaan akka saabaa ta'uu dandeenya jaan. Maali wanni adda fageenya dila kan nuti danda'e? Masalan saabtoonni imaana jiranii irratti moo irratu? Akkuma beekamu ilmi namaa hunduu gongaran jiru. Kullu bani aadama khataa. Wa khayrul khataa'iina at-tawwaabiin. Ilmi namaa hundi ilmi aadama hundi ni dogoggora. Garuu irra caalaan isaanii nama gartee hogguu dogoggoree dafee irraa tawbatu jechuudha. Namni dogoggora hin jiru. Isa waan ta'eef sahaabaanis dogoggora seenuu ni danda'an. Dogoggora hin seenan hin jennu. Garuu ni seenan. Isaayyoo mustaajiluun fi tawba yaani. Tawbaa keessatti ni jarjaran. Ni daddafan jechuudha. Gara rabbii deebuu keessatti hedduu daddafanii hogguu dilii dalaganis ni tawbatan imaana isaanii ni haaromsatan. Sahabaan hogguu dilii dalagan mee qottaa jaanii wal yaaman qottaa mee imaana keenya haaromfannaa jaaniit imaana isaanii kan as deebanii zikrii jedhuun waan rabbi jaalatu dalaguudhaan haaromfatan. Akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam jee jaddiduu imaanakum biqawli laa ilaaha illallah akkuma tareefu jette imaana keessan haaromsadhaadha jecha laa ilaaha illallah jechuun jedhu kanaan. Maaliif zikrii godhuun wanni zikrii irra guddaan jiru zikriin sadarkaa guddaa qabdi khayrii keessatti. Zikrii godhuun qalbii namaatiif ifataa imaan namaa haaromsaa imaan namaa jabeessa jechuudha. Akkasii jechuudha. Hedduu bareedaadha. Wanni garaagarummaa fide jechuudha. Saabtonni hoggaa dogongoran dafanii dogongora isaaniitiif harka kannanitti harka toobaa deeban. Mee obboleessa keenya Mustafaa waa'ee imaanaa kanarratti akkuma hin dhageenye wanni isa jeessu kana fakkaata. Mee saabtonni radwaanallah alayhim waa'ee imaanaa kanarratti akkuma inni ibsatti itti yaadda'u. Haaromfattu irratti illee itti yaadda'u. Meeti imaana waa'ee kanarratti dabalata waan isa jeessu kanarratti mi dabalata maal qabda?
gaafin ta'e gaafii bareedduudha. Akkuma obboleessi keenya nu ibsatti imaanni namaa dhugaanuu ni dullooma ni du'asi ni laaffatasi. Garuu akkuma dachiinis bishaan rooba samii yoon arganne dachiin babbaqeeyxee wanti taa'utti qalbiin namaatu hin jaallu. Dachiin maaliin jiraatti waan samiitiin qaamni namaa maaliin jiraata waan dachirraa uumame waan dachirraa arfedha jaan. Akkasuma qalbiin namaa ammoo waan samiirraa bu'uun jiraatti jaan. Quraana zikirii godhuudha akkasumas qul laa ilaaha illallah jechuu akkuma jettanii bareesan keenya akkasuma imaanni yoo itti dibii takka dilooyte yoo deftee irraan toobatin dibiin sun akka heenatti qalbiin namaatun akka burcuqooti achi keessatti tuqaa takka taate jechuudha. Boorus takka dabalaan tuqaa takka taate osuma xiqqoo hin qabne qalbiin tee qolloofamti. Ibduuba deebiin hin jirtu. Akkuma rabbiin quraana keessatti jedhe وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق من خشية الله جي ربي قاكم دبته دغرا سودا ربي تفغارا برره بوجرا دغرا خراب سودا ربي بقى بوجرا سودا دغرا ورا ادبقى بشان خسامت بوجراچو غرو قلبي نما سنرجبتو سبحان الله يو ينارمسن إيمانا قلبي نما يدو بدي بنجبات يعني يو سكسيو غيتي ربي نكو غيسني نجبات يعني إيمانا خير زمان ما خسفا إيماني وان duraan imaanni xiqqoo xiqqoon warraa kutaa wanni sakandii takka zeeroo seerkaa deebisuu jira amma. Subhaanallah. Waan nama ajaa'ibaa. Mee waan ajaa'ibaa dubbii kanarratti imaana dhugaadha duraan takka takkaan ba'a amma immoo bakka takka waan formaat godhu jira akkuma jiru ta'ee mee namni imaan isaanii jalaa nyaadhan yookaan jalaa da'iif mallattoolee ni qaba yookaan beekamuu ni danda'a. Ni danda'a. Maaliin faadhaan ni nuusi. Namni gisee imaanni da'iife quraana yoo dhaggeeffate qalbiin isaa tun raan harkattusi. Quraan ma kunu si karamu wallo nama sira kareefi quraan sira karee sira tokko ta'a maaliifi khatara takka yookaan miskaala jirraa takka si keessatti yookaan si gaddisee quraan kun jannata yoo dubbatee si gammachiisu yookaan azaaba dubbatu si rifachiisee si boocisu amma namni amma tana quraana sagalee bareedduu malee quraan kun irraan dalagu akkasumas namni bakki ilaalu sagalee bareedduudha. qofa malee wanni kun quraanaa kajee wotun qabu. Injin qabu. Silaa imaan isaa guutuu ta'e quraanni quraanumaa jechuudha. Imaam Shaafi'iin halkan tokko وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا بكجوتنا. halkan guutuu ikasaan beekuuf bira dabru dadhabee dubbatu dadhabee halkan guutuu salaataa bulee jechee kana gidee jetta kajee itti deebi'aa dadhabeeti irra bulee jaan nuti garuu amma quraana sadduman dubbarraa hanga jalatti osoo kista kan boye finna garaagarummaan ta'ee tana warri duraati fi ammas warra duraanii gizee isaan didii takka dalagan rabbiin isaan irraa deebisuuf khatara agarsiisa akkuma imaam Shaafi'iin osuma deemu gis takka ijaan dhamicoo takka qaama ishee akkana laaleen quraanni duraanii nama gizee quraana hafazu fuula takka irraa harka kaayee kaan hafazu yookaan koppii hojii gooti. Inna sammuu qaburra nama akkasiitu guyyaa takkitti saniin quraanii harkaakisee waliin laaqamu sheekha isaa eenyu gaafate imaam Maalikii isa gaafatu شكوت إلى وكي سعودي أرشدني إلى ترك المعاصي ألا وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتعالى عسجي علم النور نور ربي نما دليل رغو فين كان نموجي كستي دليل را كستي سكا أنغا سنيف ربي نما ربي وانتف إسا كرسيس أما نتوما دليل أنغا إني لقيست كلارو سنيمتي سيري سيرا قدو دليني رفني خربي ديبون نجبات المسافة garaagarummaan duraanii fi amma kana jira imaana keenya wanni haaromfannuun zikirii godhuudhaa fi yoo qalbiin nu goggoyte quraanaan jifannaa quraanaan jiraatti qalbiin teenya akkuma qaamni keenya nyaata fedhu qalbiinis quraanaa fi zikirii waan adda addaatti kanaan nurraa eegaman jira. Hedduun si galatoonfannaa obboleessa keenya Mustafaa waa'ee imaanaa agartee nyaadhamuu kanarratti bal'ina fakkeenyatti nagoota kanarraa isgaa daawwattoota keenya akka isaan abdii bu'aa rabuutan abdii goona inshaallah mee obboleessa keenya akkuma beekamu gaa obboleessa keenya ibsa bal'aa nu godhanii turanii imaanni kun akkuma jaanitti yoo nyaadhamee waa'ee rabbii kan argachuu dandeessu sammuu namaa ni dhiphata faamii hikmaa waan jaamu hubannoota xiinxala sammuu xiinxala karaa amantiitiin argachuu dandeessu. خندون مالي في أكو مرتنا شقوت إلى شيخ من حفظي خناتي مع سناو مع سياتي فين كان نمو جام صح
Mee faallaa kana yeroo imaanii kan kee guutuudha nama imaana isaadhaa jechuudha. Guutachuudhaaf tattaaffii godhu akkuma dur saabaa sanitti oggaa imaanii kan kee si deebi'e mallattooleen argaman ni jira. Yookaan maaliin beekamuu danda'a namni kun imaanii isaadhaa dabalamaa deemu jira mallattoon akkuma kan nyaadhamu beekamutti haammoo jala guutamuuf beekama. Mallattooleen irratti mul'atan ni jira. Fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti dubbatee maal jee إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر جي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلاة نتنججو هم ترى نمر كتير ربنا أقول كنا جو نمني تكو صلاتها يوني فهم ترى إندي بني يعني وامبرات يكون يعني صلاة نكون يوسرك قبل ما هم ترى سلوك تيهم ترى سندور كني يعني قبل ما يجوا خن دارومو ملتولين نمني إيمانك أبو قرتي الرامل ترى namni tokko gara masjidaa yeroo hunda fiiguun jamaadhaan salaatuun sunnaa heddummeessuun saawwachuun sunnaa heddummeessuun akkasuma bakka barumsa diinitti fiiguun zikri heddummeessuun faallaa saniiti jechuudha. Maaliif namni yoo imaanni isaa butute salaata jamaan salaatuun hin danda'u manatti sa'aa dabarseet ka'ee salaata jechuudha. Itti dirqiitti itti ulfaata keessaafuu subiin itti ulfaata. Maali kun laafina imaanaati jechuudha. Immoo yoo imaanni kan kee jabaatee hore subii jamaan salaata akkasuma salaatuun jamaan salaata sunnaa dabalatta ati wanni sirraa mul'atu hunda waan khayriiti jechuudha mallattooleen kana dabaaban maaliif akkuma inni ije jechuudha namni hamtuu dalage mallattoon nama gartee imaanni isaa butute hamtuu dalaguuni bakka hamtuutti mul'atuudhaan kana akkuma inni ije bakka nama kaanitti illee jechuudha nama mallattoo nama khayriitti illee bakka gaariirraa mul'achuu jechuudha waan hunda keessattuu. Mi'a asirratti dubbiin kee waan bareedaa ibsaa jirta. Nam tokko masalan ni dongoraa jenna amma akkuma jalqaba isaa kaafnetti ilmi namaa kun dongoraan uumaanu. Oggaa dongore immoo wanti ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam kaan mallattoolee milkii keessa takkaffaa dura oggaa argatte gammadu oggaa dongorte immoo daftee toobachuu jaanii kaan kun mallattoolee milkii nama qabuuti. Akkana jechuun karaa toobaa jarjarfachuun nama milkii qabu jechuudha. Ogguma ta'uu dubbii kanarratti masalan nam tokko dongoraa jenna. Oggaa dongoru isaa dongoru qofa agarree nuti. Isaa dongoru qofa agarree jechuudha. Inni kun ammoo hariiroon isaatiif hariiroo Rabbi meebii jabduu danda'a. Halkan sun toobaa bulee. Ganama immoo hawaasni keenya bar eebaluu sun akkana dogongore waan akkana dalaganii jennee haasnu nu taate wanni kana musliimarraa eegama yookaan ammoo wanni kun gaarii ni ta'a. Namni tokko oggaa isaa dongoru gartee maal godhuufi qabda. Sirrii bareeda gaafii bareedaadha. Ilmi namaa akkuma jenne ilmi namaa hundi dogongoraa jenne. Garuu irra caalaan warra dogongoree warra ta'ubatu jenne. Yaani muslimni hamtuu takka hogguu dalagee muslimni tokko obboleessi muslimaa tokko hogguu hamtuu dalagee isa hamtuu san dalagu hogguu agartee hamtuu san dhugumaan ija keetiin gartee osoo isa duubaa deemtee gartee isa hasoon ta'in osoo isa hamatuun ta'in obboleessa kiyya wanti kun rabbiin akkana jaa akkana jaa jettee ibsitee fi waan kanarraa deebuu qabdaa jettee himuufi qabda. Maaliif ربنا كما دبته قرآن خيسته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين جي يا دتشيس مؤمنين فيد جي يعني نمو مؤمنات تكون ومسلمات تكون يا دتشيسته يا دتشيس ني فيد ماله يسدوبا هاسهون دمته وان تان يسرخاون مبارك شوچو مالف زوانا ما خنا مال تجرس فكاتا اما فكيف انا بوليس خنا دونغورا جن دونغورا راتنا تي في غنا كانسل نغور نمل مينما اما فكيف نم اكن يادا نمني شيخان دونغورو بيخ نم درسان دونغورو بيخ نمني شاعر اسلام كم دونغورو بيخ غيرو مصابتون نغور كنتاني دونغوراني جنيان اوغا دونغوران مخو تامي ايمان خي نيارون فنا جانيتي واليمني ذكري غودن خنان راي غماچو زمان ما مو شيخ دونغورو غارغن درسا خي سنم اسلام تو دونغورو غارغن غنا ايبلو كسيمي جانيت اكسرخان ونو كن دونغورا غودا يفونمني اكاسين قفن وچو داچو اكمو بي كمس مرسا جيرنيا كان كسبتي خفا خا خفا خاتي قنديم غرو مو خانا چالتي اكو مرغما ربي دام سخان صلى الله عليه وسلم ايمان خيسن هارومسا خنجام خنرتيغا يبسبلا نوغدو خيسنيف مقا ربيتين غدرنيتغا اسلامانو سنغلتون فنا داوتو تخنيغا قوبين كينيا خانغرتي رانتنا واي ايمان رتي درغو يحيى في درغو مصطفى وجين حاساوت رخنا فكاتا وني غبابنا سيدامنو قوبي خنرا اكبوا بفتن ابدي غداقم مي اوسونتو مردورا خرايا دين يا اكريت المستشفى مركز خان كاساتي داوان سيمبورو جرتن داوا بريدا نما غمكيسو واي على الكامنس نو استجتني مي اكاريت نايستي جينتي يا جي نشيداتيت سقوفمو مصطفاتي ولما
walumaan yani Maashaallah walumaanii jechuudha. Sirraa. Inni gammachuu harka dhugaa callisuudhaan ibsatee. Walumaan. Mee nashidaalee qabdan keessaa nashidaalee maal tanfaa lafa qabdan yookaan ammoo tan yeroo gabaabatti hawaasa keenya biraa ga'uu deemtan qabdanii? inshallah tiin dhabnu nashidaa qopheessine ni qabna nashidaa markazuma kanarratti tokko qopheessine kaa jira nashidaalee yaa rabbanaa jettuu fi nashidaa hedduu qopheessine inshallah tiin ni jirti nashidaa. Mee san keessa takka hawaasa keenya kanaan mee nu waafira. eegaa Mustafaa na wajjaa jooga. Ayyee. مصطفى نوجي تفضل. مركز دار الفؤاد ربي ها قديسو بكى برقادني ربي ها تاسسو دامي إيسات اللي ربي ها بلسو باراتو تسلي ربي ها برسيسو irraa fayyadamaa tattaa'uun nun baasu markaz daarul fu'aad ifiitti siyaama dhiiraa dhalan jenne irraa fayyadamaa yoo amman baranne sheenoyta booda maqmaayte oromoon sheenaaf egen booda tanaafuu baradhaa yabbooleeyyan kotii dukkaanarraa bahuuf tattaaffii godhaatii yeroon hin dhaabbatu deefaa sammadhaatii ammaan qopheeffadhaa sinqii aakhiraatii markaz daarul fu'aad rabbii haa guddisu bakka burqaadinii rabbii haa taasisu bara isaatillee rabbii haa bay'isu barattoota sallee rabbii haa barsiisu irraa fayyadamaa tattaa'uun nun baasu. Maashaa Allah hedduu bareeda ayyee kalamaffaa qabdan fakkaata. Mee kalamaffaatiillee. يا ربنا نوسي خدنا يا روح دوما نوسوم ويوانا نفقوت يا دف مراد خنيا يا ربنا نوسي خدنا يا روح دوما نوسوم ويوانا نفقوت يا دف مراد خنيا يا ربي سفر فنا فارس مملتي دين خانك في لما والله نبالفتي الحمد لله يا ربي قدتي قد النسيم مالي عشر ألتاتي يا ربنا نوسي خدمنا يا روح دوما نوسوم ويوانا نفقوت يا دف مراد خنيا ربنا نوسي خدمنا يا روح دوما نوسوم ويوانا نفقوت يا دف مراد خنيا أباليا خنكو خندي رافدلاتي دعائي باي إيسا هل كان في قياتي نخادت داجئي ربي النياماتي ركوتين يهنداف ربي النفوراتي خلاص الرابونون تكين يهاماتي يا ربنا مسيقدنا يا روح دوما نوسوم ويوانا نفقوت يا دف مراد خنيا ما شاء الله تبارك الله أبليين خنيا ربي سن رجالته منشدي الدنيا ربي سنعطي سوتشا دعوتو تخينيا شباب خينيا لمان هدو قدفني كالتون فنا واني سيدام نوغا أكبوا رفوتن أبدي كمنا فول درا في الليك أبيلي ببريدو على رقم من دلقمتو إن شاء الله قرصا علماء يدي في نشيدا سانيت اللي يوتي سنبران قودا في نيا كاباني ورا نفانا ترو ربي سنها قولوشا دبلتان واني سيدام نو قرصا راخنا را أكبوا في بفتن أكشيرو ليقوتن
سينتاني أكا إنفايت وليغوتن دبري بيج خنيل لك لايك وليغوتن إسنافيرا على رقم داو جروب أمسدا مال إرديبي إسنافيرا ورك أمان سرتن أكا خرا مركز إسام فارسان كان لفتني بوار رابو فتني سينامنا وري أمو بيوتا غرغر دركمتان قبيلتي تالكان على رقم داو جروب إرتي ديما جرتنا أكا هردفتن أسين مقرب بيتن سينامنا وبلين خي قبي إتيانتون هقول ديبنوتي أنا سين كسمي سودان خشينو جتوري وبلين سخسن علي ميرغاتي كاميرا ما ينمو جمال جاما إن شاء الله تعالى قبيلة بروتين هقول ديبنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني ربي بكير تلتي سنة لافانو جبسي دعوا فلوسيسي مقامك كاري سنة طلوباسي أكينو دالجسي أرجو مكتيني أمن يا ربي رحمتك تيني أدون دين إسلام أيقا مكابه أبيوت ديني